Riippaabilikni Islaamaa Iraan ergaa Ameerikaa fi Israa'el guyyoota 18 dura waraana irratti bananii as hooggantoota ishee hedduu dhabdee jirti. Mootummaan Iraan ajjeechaa hoogganaa olaanaa duraanii Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota olaanoo biroo boodas osoo harka hin kennin haloo bahuu itti fufee jira. Israa'el ajjeechaan qondaaltota Iraan irratti takka cal'iftee guyyaa tokko booda ammas guyyaa tokkotti hooggantoota tikaa biyyattii sadi ajjeesuu ibsiteetti. Ergaa waraanni kun jalqabee qondaaltonni Iraan meeqa akka ajjeefaman mee tartiibaan haa ilaallu. Gurraandhala 28 haleellaa sanbata xiqqaa gurraandhala 28 jalqabeen hooggantoonni Iraan hedduun ajjeefamaniiru. Hooggantoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei, barreessaa mana maree raayyaa ittisa biyyaa fi gorsaa nageenyaa Ali Shamkhani, ajajaa olaanaa eegdota warraaqsa Islaamaa Mohammad Pakpur, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Amir Nasr Zadehe, Tamaajoor Shumii waraanaa biyyattii Abdurrahim Musavi, hoogganaa waajjira ajajaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Muhammad Shiraz, itti aanaa hoogganaa basaasa raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Saleh Asadi, itti aanaa hoogganaa loojistiikii fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa Iraan Meejor Jeneraal Mohsen Darhabagi, hoogganaa olaanaa waajjira itti aanaa ajajaa olaanaa waraana biyyaa Birgeedar Jeneraal Akbar Abrahamzadeh, hoogganaa kutaa loojistiikii raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Hassan Ali Taajik fa'aadha. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii galoo galaana Hormuz kan Iraaniin cufame humna waraanaatiin banuun furmaata waaraa miti jedhe. Dhaabbanni galaana addunyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dooniiwwan galoo galaanaa Hormuz qaxxaamuruun eegumsa waraanaatiin dabarsuun tarsiimoo nageenyaa hojiirra ooluu danda'uu miti yookiin itti fufiinsa qabuu miti jechuudhaan ibse. Barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Arsenio akka Financial Times himanitti Iraan sarara daldalaa galaanaa murteessaa ta'e kana cufuu ishee hordofee eegumsa waraanaa fayyadamuun nageenya dooniiwwanii fi wabii gahaa hin ta'u jedhaniiru. Eegumsi waraanaa kun yaaddoo nageenyaa hir'isuus balaa garuu ammallee dabalaa dhufeera jedhani. Dooniiwwan daldalaa fi hojjettoonni galaanaa miidhamuu danda'u jechuun ibsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp nageenya daandii Hormuz eegsisuuf gamtaa humna galaanaa idil addunyaa akka hundeeffamuuf waamicha dhiyeessani. Waamichi kun hooggantoota Awurooppaa hedduu biratti fudhatama dhabeera. Akka Aljeeziraan gabaasetti Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waraana banuu isaanii hordofee gatii boba'aa ol ka'e irratti mari'achuuf wixata kaleessaa Bruseelitti hooggantoonni gamtaa Awurooppaa walitti qabaman keessaa ministeerri alaa Jarman Johan Wandalfuul isa tokko turan. Ministeerichi akka jedhanitti Berliin walitti bu'iinsa kanaan duula waraanaa kamiyyuu keessatti hirmaachuuf fedhii hin qabdu jechuudhaan ibsani. Wandalfuul walgayichaan dura gaazexeessotaaf ibsa kennaniin asitti iftoominni nu barbaachisa. Ameerikaa fi Israa'el achitti maal gochaa akka jiran akka nu beeksisan, nutis akka nu hammataniif galmi isaanii milkaa'uu isaa akka nun jedhan eegna jedhaniiru. Ministeerri ittisaa Jarman Boris Pistorius Berliin irraa ibsa kennaniin biyyi isaanii hirmaannaa waraanaa kamiyyuu qabaachuu baattus daandii Hormuz keessatti imalli nageenyaan eeggamee akka jiraatuuf carraaqqii dippiloomaasii taasifamuu deeggaruuf qophii ta'uu eeraniiru. Ayyaana Iidal Fixir kan bara 2018 guyyaa jimaataa kabajamu sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii hordoftoota amantaa musliimaa biyya keessaa fi alaa hundaaf baga jala bultii sooma hiikaa Iidal Fixir bara 2018 yeroo 1447ffaatiin nagaan isin gahe jedhe qajeelchi olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee. Ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gargaaraa Koomishinar Abdurrahman Shobbee hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana Iidal Fixir yeroo 1447ffaatiin nagaan isin gahe jechuun ergaa dabarsuun ayyaanichi yeroo kabajamu karaa duudhaa fi safuu amantichaa eeggateen nagaan akka kabajamu hawwii qaban ibsaniiru. Eegumsa dhaabbii fi sochii gochuun qophii barbaachisaa hundaa xumuruu isaa kan himan ajajaan olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gargaaraa Koomishinar Abdurrahman Shobbeeti. Ayyaanichi nagaan akka kabajamuuf qooda fudhattoonni nageenyaa sadarkaadhaan jiran hordoftoota amantichaa waliin ta'uun wantoota sodaa nageenyaaf sababa ta'an kanneen akka balaa konkolaataa, balaa abiddaa, hattuu fi saamtota adda addaa yoo argitan qaama nageenyaaf eeruu kennuu akka qabdan kallattiidhaan akeekaniiru.